Anillee dubartii Oromooti, innillee ilma Oromooti. Ani kaleessa kan mana kiyya keessa dubbadhe. Silaayyuu Mubaarak naamusan qabu jedhee dubbadhee jira. Sababbiin isaa an dubartii Oromooti, dubartii aadaaf safuun guddatte. Ammallee dabalataan dubartii aadaa irratti hojjetaa jirtu. Nama daaluu jechuun intalti Oromoo takka yoo jaallatamtee jette karaan ittiin nama dubbisan baay'eetu jira. Ol fuudhee marii kiyyaan ala jechuu. Marii kiyyaan ala ufumaatii miidiyaa irratti na baase keessaan uduunan dubbisin jechuu. Akkuma viidiyoo isaa argeen keessaan si dubbisaa viidiyoo isaa irraa kaasinaan toluu jedheeni ture. Hin barbaadu gadi bahee dubbadhu ni naan jedhee jennaan gadi bahee dubbadhee jechuudha. Viidiyoo deebii kenneef. Saniin alatti gurbaan kun keessaan na dubbisi jedhee yeroo baay'ee kadhadhee dadhabeera jechuu. Yoo ati na didde Baalee fi Arsii akka walloltu godhaa jedhee ture. Yoo ati na didde akka si gara galchanii akka si arrabsan godhaa naan jedhee ture. Kanaafuu mucaani jaalalaa fi miti. Na dhageeffadha jaalalaa fi miti. Na jaallatee miti. Qaamni tokko kana jala haasofne ishee. Mubaarak dhageeffatu horee'a. Na dhageeffadha. Dhageeffadhu. Ati nuu dhageeffadhu. Miyuuti godhi taa'e. Dhageeffadhu waan gosa. Kanaan alatti haasofseeta ishee. Haasofseeta. No. Baaliyoo miyuuti nan godhin. Miyuuti godhi akkanaa haasofne ishee. Kanaan alatti mucattiin kabajaadhaan dubbataarti. Dubbatiin Mubaarak yookiin gadi bu'u. Dhageeffadhu. Nyeen jedhin kalaas. Hin dubbatiin mi'attii jala. Dhageeffadhu taraan kiyya. Mucaa boo gadi os. Maa jalliftee maqaa namaa olii ga'oofte. Nama gugurdaa ayi keessa jira Mubaarak kabajaadhaan. Namni guddaa wayitu namni guddaa yoo jiraate. Kijibini maqaa kiyya olii gadi kana oofaa jirtu miidiyaarra dhaabsise. Abbaa namichoo sakkaaramii kana ammaa buukin baafi malee namichoo sakkaaramii farshoo Baaburee jedhibdu. Rabbii jedha Mubaarakii fi warra gabbaya. Baaburee usee dubbii jaallar qaba. Mubaarak jalisi. Baalagee naa. Kanaafuu Mubaarak jalisi dubbataara Mubaarak jalisi baaliyoo rabbaa manaati kan dubbataa jiru. Mubaarak jalisi buutii qabaduu taa'ee nama naa dubbatu rabbii keeti jedhi. yaa kanaafuu dubbiin kijiba walumaa gala Dubbanna mujattii dasirraa koo kutuba dhageeffadhu. Kutuba koo kijee takka. Mujattii dasirraa gadi hin buutu adabattee teetti waan ofii haa dubbattu waan garaa qulqulluu keessa qabdu ati illee dubbatta. Wanni mujattii seeraa baratu takka hin jiru. Miyuutii qabaduu taa'ee nama kabaje eebbisaa keessa jira. Dubbadhu kutuba. Taap koppiliingii godha. Mana hin atasuna wannaa. hayya yeroo baay'ee dubbiseera keessaa mucaa kana jechuun akka narraa gadi bu'u akka miidiyaarraa maqaan kiyyaaf ka isaallee gadi bu'ee lafarratti akka haasofnu waliin dubbannee jirra. Hindi na dubbisuufu eeyyamamaa miti. Bilooksi godha nan caqacaqin naan jedha bilooksi godha. Akka deemaa jiru, ka manxanaa jiru, ka arrafamaa jiru anaa bar. Maqaa ijoollee kiyyaati arrafamaa jira. Isinii galee innillee arrafamaa jira. Kanaafuu gadi buunee haasofna yeroo baay'ee jedhee kadhadhee jira. Eeyyamamaa miti. Kuni ajandaaf malee. Anaa ajandaa hin barbaanne. Anaa kana dura live iyyuu seeneen been anaa taaggaladhee ijoollee tiyya guddifataaru lafaa ka'ee na tuqee olii gannaa farsaa jira. Kanaayyuu naafiin hin beetti live kiyya akkamitti akka dubartii akkamii akka ta'an ta'e na beetti jechuu. Dubartii uduu nama biraa ta'e gadi baatee ijoollee ofii poosti gootee irra kadhatti. Anammoo walabaa nama daa'immaniin illee kadhadhee jiraachuu barbaadu miti nama xaaree abdii hin kutatin abbaa ijoollee kiyyaa gaafa inni dhiifama na gaafatee natti deebi'e. Ufitti fudhachuuf qophaa'ee daa'imman ufitti fudhadhee guddifataa jiru. Wanni an daa'imman tiyya miidiyaa irra poostii hin gooneef uf dhasuu barbaadee miti. An dubartii jireenya mo'achuuf xaaraartu malee dubartii dhiira barbaachuuf fiigaartu miti. Isinii galee daa'imman tiyya gaafa suuraa isaanii poostii godhe nama meeqatu kada hin qabne ilaalee itti caba. Isinii galee Rabbitu namaa kenna daa'imman nama meeqatu hawwee dhabeera daa'imman kana. Kanaafuu ani miidiyaa irra ol hin baasu daa'imman tiyya jedheetuma obsee akkasi guddifataa jira. Narraa haa bu'u yoo Rabbiin ka sodaatu an hajaa isaa miti. Namni biraatu maatii kiyya dhufanii biyya alaatii wallaa kadhatanii jennaan hin barbaadu jedhee maatii harka dideera jechuudha. Hin fedhan dhiira tokko hin fedhu. Nama tokkollee hin fedhu. Mubaarak narraa gadaa bu'u. Mubaarak silaallee dhugaanuu hin dhufne gara sobaatiin natti caafamaa jira. Soba narraa haa dhaabbattu. Xumura dheeraanis bakka hojii jira. Isin dhageeffadhaasa. Mubaarak jarraan keetti dubbadhu. Galatoomii bulee. Yaa'u boo'ichi ka dubartiitu dhaga'ama.
rakkoon qabu dhagayaa fi yeroo hedduu akkanuma beeki dhiirri yoo boo'ellee irraan bareedu kama jaraattu bareeda dhugaadha wanni isiin dubbatte anammoo jalqabarraa eegalee hagam akka itti barreessaa ture eega itti barreesse ammoo takka lamaan deebii fi waan ani isin barreesseef deebii isiin naa deebifte hunda waan amma isiin jette kanaami dhugaa jirtu hunda an isinii fiduu danda'a WhatsApp irratti TikTok irratti illee waan irra walii barreessine dhumarratti ijoolleen akkana naan jedhanii Mubaarak akkana akkasii sobaaraa maali naan jedhanii jettee gaaf tokko dhuftee block na goote block na goonaan hin dhiise viidiyoo isirratti hin dalagne viidiyoo jalqaba irra dalage akkuma irra dalageen dhuftee na dubbiste Mubaarak maa viidiyoo narra dalagdee naan jette abboo kunoo hagana guutuu sitti barreessaa ture miseejiin kiyya waxanasi sitti barreessu si biran ga'u rejected duuba deebi'a follow naa deebisuu didde nama biraa nama si wannoo dhun qabu jennaan okay rakkoon qabu amma maalinni nyaan jennaan si jaaladhe si na jaalatte hayyee hinaasoona rakkoo hin qabu hinaasoona walii naasa'u egalle walii barreessuu egalle amma viidiyoo san kaasii naan jette viidiyoo san hin kaasa ani miidiyaa irra si gaafadheera viidiyoo saniif deebisi baqqaan kaasaa jedheen akkas bareeda naan jette jedheen jennaan lakkii naan jette tole dhiisi jedheen hayyee dhiisi an viidiyoon kaasaa hafu anaafati keessaa naasoina jennaan ganama kaate viidiyoo dalaydee post goote ijoolleen ishee natti godhan dhaqee laale akkana naan jedhe jette maa viidiyoo hojjettere jennaanin deebisuu barbaadeeti angaafii si gaafadhee atin qoradhettee gosatiyyaa fi maali ka jedhu san anillee dalage gosatiyya qorachuun akkana akkuma aadaa arsiititti deebima nagayaa qulqulluu walii deebin itti gammaddee baay'ee natti tole jette san booda viidiyoo biraa hojjette viidiyoon 4 ta'e lama isin dalage lamaan dalage achi booda block na goote isin block na goonaan viidiyoo tokkollee irratti hin hojjanne anin dhiise viidiyoon amma ijoolleen ammallee post goota maali jettu viidiyoo ijoolleen badhee fuutee walitti hiitee natti ergitu ka isitti illee ergamu ka Facebook mararrayyuu jiru ka isin nallee live seentee na arrabsite na xiqqeessite sanuu post godhan wanni ani haasa'ee irraa maal jedhee dubbadhee isii post godhe tokkollee hin jiru soba maali kayyattan abbaan feetan waan feetan jedhaan san ana beeka an jalqaballee dubbadheera hagam isin asirrattuu na xiqqeessitee na arrabsaa jirtu kan anammallee isin xiqqeessu na arrabsu maalii fi dubartiin kabajaadha dubartiin waa hunda sigalee gosa walii oofuu fi maalii fi kanaaf ani si afoo dubbadheree fi waan ani hin jedhin waan biraa dubbii biraa amma kan ilaal amma kana ajandaa ta'a sigalee anammoo dubbiin akka ajandaa ta'u jalqabuma siin jedhan mucattiin jedhaa jirtu Mubaarak na haa dhiisuu miidiyaa irraa na haa buusetti an buusee isinillee dhiisa isinillee waan kiyya naasa hin jedheemi kana ol maal barbaaddan way dirqamaan natti heerumte daara way viidiyoo irra hojjedhe daara hin jiru sigalee an dhiira akka dhiiraatitti gaafadhe didde hin ta'u jette na xiqqeessite na arrabsiteemi dhiisama isin hin jedhe narrabsine duuba maaltu lola kana fara fide amma isin bar teettee hayyee Mubaarak galatoomi arsiifi baalee wali oofa yoo ati na didde naan jedhe jettee amma dubbii biraa fidde ajandaa biraa uumte wili ajandaan kenna asirraayyuu bu'uuf hin taa'u ka akka isin haasoytu kanatti an jalqaba isin hin jedhe akka ilmoo dhiira an dhiise torbaan tokko ol ga'ee jira viidiyoo isii post godhee irra dalagee hin beeku sigalee wanni amma kalee fideen gadda guyyaa sadi takkaa laayivii seentee hin beektu qutubni laayivii seentee sababa kanaan girrigirri kana keessa viidiyoo ijoolleen isii jalaa waraabdee badhetti gadhiistutu addunyaa guutuurra deemaa jira haasaa kii keessa argitanii hin argine hin jiru torbaan tokko ol viidiyoo isii post godhee hin jiru viidiyoon ani post godhe Facebook kiyya irratti illee kama ijoolleen suuraa kiyyaa fi isii fiddee walii hiitee haasaa isii irra keettee gadhiiftu qofa gadhiisan waan ijoolleen na ergitu waan argachu sigalee tanaan ala dubbiin biraan jirtu narraa bu'aa jetteemi an durillee isirra hin jiru dhiisee jira gaafadhe ilmoo namaa didde isii malee dubartiin hin jirtuun sun waan biraati keessaan dhaqee dubbisaa sun waan biraati Maqaa macarraa nama dabarti Mubaarak galatoomi maaliyyo amma namni raasoo itti hin jiru badhumate narraa bu'aa jetteemi an irraa bu'ee isinillee irraa bu'aa isin hayyee sanuma gabaabsina Mubaarak sanuma gabaabsina dhiifama guddaa naa godhe ana si balleesse ana dhufee maqaa si balleesse dhiifama guddaa naa godhi har'a booda sirraa naasa'u waan kee naasa'u suuraa kee poostiin godhu argite akkuma jette sana eessillee hin jaaladhu dhugaadha akkas barbaaddaami an maqaa kee hin dha'u atillee maqaa kee hin dha'ini namoonni biraa immoo kasirraa dubbataniif namoonni biraa suuraa kee poost ka godhaniif an itti gaafatamaan dubbadhu inni na dhiise isin na dhiisaa jedhi dubbadhuuti gara hojii keetii deemi massalaama habibi yaa galatoomi Mubaarak galatoomi ila baabure dhageeffadha
namni kuma lamaa jirtu kuni kutuba qaqqabiitiin fooloo godhi online shoppii dalaydii nama daa'imman ofii guddifatu wallahi sappoortii godhaanii fooloo godhaanii bira dhaabadhaanii nama akka dhiiraa dalagatu nama ilmaan ofii guddifachuuf dhiirri fedhe dhaqee Awurooppaa irraa biyya mara irraa dhiirri gaafatee diddee ilmaan tiyya guddifadha jette fooloo godhaanii muruun keessan irraa bitadhaa uffanni isiin diizaayina Beeruut bakki isiin ergine hin jiru irraa bitadhaa fooloo godhaa nama keessan sappoortii godhaa jiran calliftanii jedhuftanii hooyin jedhina akka horii Ela kala sama wanni kun dhaabate eebbisaan illee namni martuu warra sirta waan obboleessi keenyallee haa galatuum dhiifama jedhe mucayyoon illee dhiifama afooftuu walii haa godhani hawaasni keenya warri mucaaf mucayyoo ajandaa godhachuuf as jala jirtanis haa ta'u rabbii keessan sodaata asi dhaaba kalaas dhume innis haa galatuum dhiifama jedheemi jaaladhes jaalachoo baadhes onneeti yaa rabbi beeka jedhe waan ajandaa si godhadheef dhiifama jedhe fixate haa galatuum akkasuma mucayyoon illee muitii qabatte baanattee afaan takkatti anis dhiiseera waan keen dubbadhu isiinis afooftu walii jedhaniit hawaasallee asi bakka kana irraa dhaabne akkuma obboleessi keenya baaliyyoo waan isiin gurgurattu kanattis jajjabeessutu barbaachisaadha asumatti dhumee jira yaada bidhaa ka nagahaa kennadhaa malee hawaasni keenya wal as keessallee jirtan jecha obboleeyyan teenya warra keessallee jirtan yaaduma falaa kennaa malee ammaachi waan falfalaa jedhamuun dubbatina dhiifama kanaaf mucayyoon afaan takkatti haa dubbattu illee fayya obboleessa isaa isiiti ka kana isiin illee haa dhiiftuufi banadhu dubbadhu mucayyoo namni bidhaan dubbatin haa isin fixattu. Ishi galatooma ulfaadha jalqaba irratti mubaarak keessi kiyya sitti gaddee ture sirrifadhee ture. Namni kamuu adeemsa kiyya viidiyoo kiyya ilaalee baay'ee na kabajaa maatii kiyya sin kabajaa saba an jaaladhee saba an ulfeeffadhee waan saba kiyyaa kana guddisuuf galgalaa ganama xaaru kana irraallee nama baay'eetu na dinqisiifataa hordoftoota baay'ee qabaa kana irraahuu kana xiqqoosii kabaja kiyya na jalaa gadi buuste baay'ee sirrifadhee ture hardharraa kaasee atillee eegaa sagaleen kanaafuu sitti rifadhee ture sitti mufadhee ture si dhiisee jira jechuudha kana boodas akka viidiyoo kiyya poosti hin goone atillee sorry egaa waadaa galte galatoomisiin jedheera ulfaadhaa isinis dhimma kennaaf jecha namoonni asitti dhuftanii walitti nu araarsu walitti nu qabdan khayrii fi galatooma kana boodallee dubartii takka yoo jaallattan yoo isinitti tolte keessaan dubbisaa salphaa bar afaan oromoo waliin haasofnaami keessaan dubbisaa viidiyoo namaa olii gadi poosti hin godhina gaarii miti uduu isayyuu jaaladhe waanuma inni viidiyoo kiyya poosti godhe waanuma namoonni baay'een sababa isaatiif na arrabsaniif jecha waan kabajni kiyya fi kasaba kiyyaa gadi bu'eef jecha toleeyyuu isaa hin jedhu an onnee kiyya keessa wanti jiru ijoollee tiyyaaf abbaa manaa kiyya ammas adhallee borullee waan jedhe hin dhiisu irratti cicha ulfaadhaa galatoomaa dubartii cimtuu dubartii si kunuunsituu fi dubartii bareedaanillee na caaltu waan hundaanuu tasi kabajitu rabbiin siifaa baasu jedheera assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee ulfaadhu galatoomi dhumate si illee ilmoo barakaatti haa godhu mee gabaabduu eebbisaa keessanii kenna du'aa gootaniif mucaa kenna obboleessa kennallee isin lamaan warra walii dhiisi rabbi isin haa dhiisu atis garaan qulqullaa'e dhiisii fi intala dubaraatti hirkatteeraatte dhugaa akkuma amma